Viidiyoo kana agartanii dhugaa dubbachuudhaaf namoonni tokko jechuudha. Namni viidiyoo kana agartu bakka madaamii akkamii biran jira, ani madaamii akkamii biran jira jettee gaaffii sitti ta'uu danda'a. Waaqayyo immoo yoo si jaalate madaamii akkanaa rabbi si haa kennu jechuudha. Dhugaa hedduu takka baay'ee nadhasna jedha viidiyoon kun jechuudha. Viidiyoo bakka umrii ishii haa dheeressu waan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kiyyallee madaamonni ani bira taa'e madaamoota akkanaati. Dhugaa dubbachuuf nama gaariidha. Nama baay'ee garamii waan jechuudha. Akkuma beekamu biyya Saudi Arabiyaa keessatti suuraa wajjin kaanii malee silaa wajjin ka'ee isinitti agarsiisa jechuudha dubartoota. Garuu wajjin ka'a warra dhiiraa immoo kan wajjin ka'ee hin qaba jechuudha. Ashamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu? Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'ee warra ta'aa jirtan immoo galatoomaa ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinin jechuun jaaladha. Egaa hordoftoota kooy ijoollee baay'een nagaafachaa jirtanii maal taatee siifanii maal taatee baddee qaroora jettanii isa wanta badeessan immoo isiniif ibsaa jechuudha. Viidiyoodhaan baay'ata isiniif ibsaa jechuudha. Ammaaf ka gammachuu viidiyicha kanaati kanan isinitti ibsachuu dhufe maaliif madaamii gaarii fi badaatu jira yeroo jennu waa malee miti. Yeroo baay'ee ijoolleen karaa feesbuukii garaa tiktookii keessattuu karaa tiktookiitiin baay'ee naannoo jedha ijoollee wajjin asinillee baay'ee naannoo jedha mucaa kana wajjin jechuudha. Maali ati mana akkamii jirtaa sobdaa maalidha madaamiin akkanaa miti madaamiin akkas kafana namaan bittu madaamiin akkas jettan ijoollee madaamiin gaafa sin jaalatte gaafa sin shaggee taatan isinillee gaafa shaggee taate immoo kan Waaqayyo shaggee sin taase akka madaamiin tanaa jechuudha. Waan barbaadde si gochuu dandeessi. Warqii si bituu dandeessi. Kafana dhiistee uffata dhiistee jechuudha. Dhugaa sin jira. Amma ijoollee baay'ee maallaan jedhu akkamitti madaamiin ta'e akkanaa silaa teenya homaan hin bittu kan kee qofti maaliif bitti naan jedhanii ijoollee baay'ee na gaafachaa ture jechuudha. Waan kana jechuudha. Kanaaf kiyya qofaa miti dhugaa dubbachuuf madaamota baay'ee jira. Ijoollee manni hundi tokkoo miti namni hundis tokkoo miti jechuudha. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti madaamiin gaariinis hin jirti badduunis hin jirti. Akkuma nutillee anis ofii kiyyaa ofiin gaariidhaan jedhamati kan akka kiyyaatti badduunis hin jirti ijoolleen babbadduun hin jirti kan akka kiyyaa ijoolleen gaariin hin jirti kan akka immoo ijoolleen waan babbaddaan hin jiran jechuudha. Kanaaf namni hunduu tokkoo miti garagaraa jechuudha. Walumaa galatti garagaraa jechuudha. Wanni isaanii hunduyyuu garagara jechuudha. Innaa kanaaf Waaqayyo kaa nama akkanaa nama garramii akkanaa seettaa qabu. Madaamii kana sitti qabu. Ani waan hin jedhee ishee ibsu hin qabu jecha isaaniif hin qabu. Akkasuma maatiin an bira jirullee jecha isaaniif hin qabu. Ani dhugaa dubbachuu fi suuraa wajjin ka'ee gad lakkisuutu gadi lakkisne malee wanti isaan naa godhani yeroo hundumaayyuu ani viidiyoo waraabbadhee hin qaba jechuudha. Kan hundi kan inni namtichi naa godhallee kan isaan naa godhanillee viidiyoo waraabbadhee hin qaba jechuudha. Innaa yeroo biraatti immoo kan waan ishee naan jettee har'aa garaadhaan na baduu dide yeroo biraa madaamiin koo ishee boqotte sanii waan ishee naan jettee yeroo biraata viidiyoo dhasni hojjedha jechuudha. Hanga har'aa garaa kiyyaan badu maaliif baqa naa godhuus baattu qixxee waan naa gootiti. Garuu osoo jiraattee mana gooti taraa garuu baqa maal gootare. Kanaaf maalas ni jechuu barbaade obboleewwan koo gaarii badaatu jira. Namni gaariinis hin jira namni badaanis hin jira. Akkuma nama biyya keenya keessa badaan jiru gaariinis hin jira miti badaanis hin jira miti. Mee olloota keessan bira laattan nama sitti falfalu nama arguma ijaa kee uffattee kee kan jaalanne sitti aaru jira akkasan jechuudha. Namoonni ati bira ta'e jechuudha kan mana keessatti uffattee nyaattee quuftu kanaayyuu kan sitti naafu jira jechuudha biyya keenya keessatti. Kanaaf immoo biyya ormaa keessatti immoo namoota baay'eedha kan bira jiraattee kan sitti naaftu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf madaamiin gaarii fi badaatu jira. Kanaafuyyuu Waaqayyoon nama akkanaa sin taa qabu garramii akkanaa kasii yaaddee kasii wajjin boochee ijoolleellee. Kun hundummoo gaafa ati gaarii taate kan kun hunduu kasii wajjin boo'amee kan si wajjin hin boochee kasii wajjin si dhungattee maal sin jettee waa sii bittusi gaafa atillee ofii keetii gaarii taatu qofa. Ishii qofaa miti gaafa ishii atillee gaarii taate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaawwannoon kuni viidiyoo kana kanan jedhu keessattuu ijoollee anaan sobdaa madaamii maaltu akkasitti namaa bitaa madaamii dhugaa sii bitti dhugaa Waaqayyo jechuudha. Dhugaa Waaqayyo sii bitti gaafa si jaalata waa hunda sii gooti. Gaarii taana ishees gaarii taana atillee gaarii taana. Ati waan isaanii daddarbu baana ati waan jettu kofana bituttuu dhiisii warqiidhaa sii bitti sin jira. Ijoollee warqii bittee nama baay'een argan.
meedii maharat nama ijoollee warqii bittee fi uffata gaggeessan baay'een arge jechuudha yeroo gaggeessan. Ani immoo galata waaqayyo warqiis naan binne garuu uffata waan caammaa waan boorsaa ani hin beeku dhugaa askoowwan isaanii lakkaa'ee fixu jechuudha. Dhugaas hin jedha fistaan isaanii lakkaa'ee fixu jechuudha. Maaliif sababa maaliitiif bakka sababa nan gaarii ta'eef baqqaanis gaariidha daa'ima isaanis maara hin qaba akka namaati miti nan hojjedhaa ofii kiyyaa beekee hojjedhaa bakka warri walumaa galatti garramee warraati. Baqqaanillee bira warra hin taa'u garramee warraati. Osoo waggaa 10 ta'echeeyyuu homaa wanna si ifachiisuu qabu. Warra bakka maatiin keetuyyuu bilbila kana si ifatu gisee tokko garuu warri kun nan ifatan dombaa agam barbaasaate 24 saa wale maa haasoftan je internet moobaayilii shan qabaadhe shan irratti hidhadhe maa hiitanaan jedhan. Dhugaas hin jedhan nama hunda isaaniitu kan jara lachitu mo'annoo moobaayilii keessa hin jira jechuudha. Nan qaba. Maaliif sababa yoo karaa deemnullee yoo makiinaa keessa karaa deemnullee hin bakka hin xaffarchinaan jedhu naa kennu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf maatiiwwan akkanaa kanniitu jira. Kan akka bira taa'u garramee wanniitu jira. Kana kun akka madaamii micayyoo kana ishee wajjin hin bu'anii daa'imti ishee wajjin bo'achuu namtichi ishee dhungatu bakka akka maatiitti kan si qabantu jira. Nama akkuma maatiitti waan ijoollee isaaniitti godhan manaa godhu. Enna kanaaf ijoolleen namni soba namaan jettan sobaananiidha. Osoo isaan waan badaa irratti yaadan qaxam miidiyaa tartisaan baasee takkattasiisan. Dhugaa rabbiin dhosaan beekan maaliif hin dhosaan waan isa yoo isaan gaarii hojjetan gaarummaa isaanii akka gaarummaa isaaniitti badaa isaa hojjetan badummaa isaanii akka badaa isaaniitti. Namoonni tokko immoo araban jajinii arabni gaafa sitti garagalte haati fi abbaan si dhalanii fi haati si dhalteeyyuu gaafa sitti garagalte ati yoo gaarii taate gaarii si ta'u yoo ati badduu taate haati si dhaltee fi abbaan si dhalteeyyuu sin dhiisu sitti garagala. Ati badaa taanaan ati haati sin dhala jettee haati kee ati yoo waan mantaane balleessite si dhiisa seerri sin dhiisu haati sin illee sin dhiistu jechuudha. Maaliif balleessaa kee ofirratti beekuu qabda. Maaliifan balleessa? Bakka balleessaa waan balleessite immoo ilmi namaas kamiyyuu yoo si dhiise malee balleessaa isa seeratti dhiyaattee gaafatamtaa jechuudha. Innaa gizee si jaalatan si jaalatu gizee see waa balleesses immoo akkasuma si jibbanii si jibbu jechuudha. Gaafati balleessi si jibbu gaafati gaarii goote maatiin keetillee si jaalata gaafati mee obboleewwan keessa keessanii namni kashalabbee ta'eetuma waan maatii keessanii balleessanii maatiin jibbu hin jira ol dhosuun hin jiru keessattuu nuti ijoollee baadiyyaati waan ta'eef hin jira. Akkuma san jechuudha kunillee gaafati waan gaarii hojjettee daa'ima isaanii gaarimmaa qabdee waan isaanii hundaa hojjette si jaalatu gaafa isaan waan isaanii daddarbitee bakka isaanitti walii galuu dhabde sin jaalatanii jechuudha. Kanuma garaagarummaa wayituu qabu. Kanaaf bakka isaan gaarii si ta'etti gaarii jettaan bakka isaan badaa si ta'etti badaa jettaan wanni sirraa hir'atu hin jiru wanti si dabalamu hin jiru. Kanaaf osoo isaan waan naa gochuu baatanii isaan ani fi kiyyaa ijoolleen keessattuu shi'anni fa'arra xalabdee carqee akkas goote namoonni naan jettan baay'ee jira jechuudha. Never waan akkasitti itti of jijjiin beekuun maaliif waan isaan naa godhan isan na waraabbadhaa bara wayii namni lubbuudhaan hin jiraanna jedha malee hin duunu jedhu waagaa jiraannu sanitti sixootaa isaanitti waan isaan naa godhasan jedhee viidiyoo kafanillee ciccituu danda'a viidiyoo sun ciccitu laaluu danda'a jechuudha. Ijoolleen koollee laaluu dandeessi jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kana namaaf godhan gaafati gaarii taate mana gaarii badaatu manni gaarii manni badaan immoo saamunaa fuulaat akkasiin bitan kasi ajaa'ibu keessa argeen jira waan ta'eef mana laman taa'e mana lama keessa mana kana malee manni duraa sun humaa namaan godhan isaan akka bitan jechuudha garaagarummaan qaban araba ishiin bishiitu takkittuma garaagarummaan qabdu garuu ani isaan jajeen beeku guyyaa takkichuudha garuu isaan amalli isaanii gaariidha. Homaa siin bitan homaa siin godhan abadan wanta kaardii birrii 5 birrii 10 siin bitan abadan odoo waan feeteeyyuu siin bitan jechuudha. Kanaaf nama gaarii badaatu jira obboloota kooyi nu keessallee akkuma badaan jiru isaan keessallee badaan jira gaariin siin jira jechuudha. Kanaaf amma mana kanatu naa gaarii ta'e manni duraa suni wanna nyaata qoonqoo ta'etii malee wanna takka waan biraa waan takka siin bitan moodeesiillee siin bitan biraa dhiisate jechuudha. Ani kun mana moodesi na gaafatu dhumay siibinu maal siibinu na gaafa sagal na gaafatu jechuudha irratti naa bitu waa hunduma kafanaa mati jechuudha. Ani kaardii ofii kiyyaa bitadheen beeku yoon biyya dawwalu ofumaa sa'aatii namtichi kan ofii keessa moobaayilii ofii keessa naa dabarsa maqa maaliif isin jeebettani garramii akka mucayyoo kana haati madaamii fi namtichi ishee wajjin ta'anitu dasna jedhe bakka akkuma kiyyaa sanatti fakkaate jechuudha. Anas guyyaan galummoo video san yeroo biraasni hojjedhamu video san hojjedha yeroon biyya galee akkaataa isaanitti na keessumu galee deebi'ee akkaataa isaanitti na keessumu san video san hojjedha.
akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa kanaafi nama hundaan badaadhaan jedhinaayi nama hundaan gaariidhas hin jedhinaayi badaa keessas akkuma nu keessa badaan jiru isaan keessa illee badaan jira namni gaariinis hin jira madaami garrameenis hin jirti madaami miti xanyaa tama nyaata kee ilkaan ta'e walitti riguus hin jaalane jira sitti nima dhuguu rabbi nama mana namaa waan dhaqe takka takka lan gaariifatti bakka mana san dhaqee ani oduu akkana waan bishaan macarshaa dheebadhee bishaan hin dhugan mana san madaami gaariifatti arginaan bishaan hin dhugachu dhugaas hin jira kanaaf nama gaarii badaatu jira mana gaarii badaatu jira manni akkanaa kanatu jira nama gaggeessu si wajjin bu'anii si wajjin waan jedhanii ijoollee isaanii maatii isaanii isheenoo si wajjin bo'achuu jira jechuudha takka kama ilkaanuma keetiin kan walitti qabuu hin jaallanne jira kama bishaanitti dhobattee dhibbisaa hin jaallanne jira kanaaf namni hundi tokko mati jechuun barbaada hordoftoota akka wayii akkasuma kan warroon isaanii ala kee afaaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtas galatooma ulfaadhaa yaada fi qeeqoo qabaatan immoo koomeentii irratti barreessaame teessan akka koomeentii irratti naa barreessaa warri gaafii qabdas gaafadhaa.